Neboon yaadannoo sabni Israa'el waggaa 430 keessa deemaa turan nutti mul'isuudha. Hashama harka fuunee ani bal'atoota adda isaati. Biyyoota Arabaa daangaa Israa'el gubbaatti argama. Neboon yaadannoo sabni Israa'el yeroo inni biyya Gibxii keessaa cunqurfama harka mootichaa keessaa harka Museetiin baafamee biyya inni keessa deemaa waggaa 430 keessa tarkaanfataa turedha. Neboon daangaa biyyoota Arabaa Israa'el gubbaatti argamti. Neboon macaafa keenya qulqulluu gubbaarratti seera ba'uu fi seera lakkoofsaa irratti caqafamee jira. Yommus Museen lafa onaatti akka dhumnuuf biyya Gibxii keessaa nu baaftee buddeenni hin jiru, bishaan hin jiru jechuudhaan galaanota kana keessaa akkasumas baraa kana keessa deemaati yeroo itti sabni Gibxiidhaa ba'ee sabni Israa'el Musee irratti gungumaa lafa onaa kana keessa deemaa turedha. Marree carraa Waaqayyo naaf kenneen iddoo kana ilaaluu argadheera. Anis isan ilaalee keessaa iddoon kun baay'ee waan nama ajaa'iboodha. Neboon iddootti yaadannoo jaarraa 4ffaa keessaa iddootti ijaarame. Bakkee kanatti amantoota naannoo sanaa jiraatan Paakistaaniin kan ijaaramedha. Haa ta'uyyuu malee iddoon kun iddootti yaadannoo seenaan kaa'amee jiru. Lafa onaa isaan keessa deemaa turan keessaa deemuudhaan iddoon kun yeroo ammaa Neboon daan keessatti yeroo argamu akka kanaan bareedee turistiidhaaf mijatee jira. Iddoo kanatti barreeffamni garaagaraa sabni Israa'eliin achi keessa lafa onaa keessa yeroo adeemaa turan yaadannoo isaan barreeffatanidha. Dhagaan kun bakkee kanatti mul'achuudhaan siidaa isaan achi keessatti hojjetaa dhufan isa isaan achi keessatti dabarsaa dhufan yaadannoodhaaf irratti barraa'ee jira. Manni qulqullummaa asii achi arginu kun jaarraa 4ffaa keessaa kan hundeeffame akkasumas immoo naannoo sanatti kan ijaaramedha. Paakistaan galmi ijaarame kun jaarraa 4ffaa keessaa Museen otoo hin du'iniin dura waggoota hedduu jaarraa 4ffaa keessaa isa ijaarame kun bootaan isaa Neboo haa jedhamu iyyuu malee Museen otoo itti lafa abdachiifame sana hin gahin kakuutti fudhatee jechuudhaan achi keessa kan jiran nutti dubbatu. Barreeffamnas keessa jiran kun maa'untiin Neboon mandaroota keessa jiranii fi naannaa isaa daangaa isaarraa balbala isaa duratti kan argamudha. Barreeffama kanarra yoo ilaallee akkuma dubbatu maantoof Neboo akkasumas Musee of Judge jechuudhaan beekama. Lafa onaa naannaa isaa keessa jiran biqilaan muraasni reef marganii jiru malee lafti kun hedduu lafa onaadha. Lafa onaa kana keessa adeemuudhaan nutis tarkaanfii baay'ee adeemuun siidaa tokkotti dhufne. Siidaan bakkee kanatti dhufne kun itti barraa'ee jiru isaa macaafa qulqulluu keenya keessatti Musee Strongidhaan kuni. Musee Strong jechuun yaadannoodhaaf kan kaahame yeroo itti sabni Israa'el bofaan hiddamee akka inni garas ilaalee fayyuuf kan murtaa'edha. Macaafa qulqulluu keenya keessaa seera lakkoofsaa boqonnaa 21 gubbaarratti bofa sibiila boorrajjii tolchi utubaatti rarraasi namni bofichaa gara iddame gara isaa ilaalee akka fayyuuf akkuma Museetti dubbatame bakkee kanatti ijaarsi siidaa isa warri bofichaan hiddaman garas ilaalanii fayyuu kaa'amee jirudha.
Iddoon kun Neeboo jedhamuun beekama. Neeboon iddootti yaadannoo seenaa saba Israa'el jaarraa afuraffaa keessa naannoo san jiraatan Paakistaaniin hundaa'edha. Nutis carraa arganne kanatti bootaa kanatti ol baanee ilaaluudhaan iddoon kun kan inni mul'isu akkaataa itti isaan sibiila boorrajjii irraa hojjetanii siidaa kana dhaabanidha. Bakkee kanatti galma guddaa Musees of Church jedhu ijaaramee jira. Nutis ol gallee ilaaluudhaaf carraa argannee gaafa keessa isaa ol adeemnu baay'ee bal'aa, baay'ee hawwataadha. Haa ta'uyyuu malee bakkee kanatti kaartaan garaagaraa mul'ifamee jira. Iddoo kanatti wantoonni garaagaraa, seenaan garaagaraa barreeffamanii jiru. Nutis akkuma balbalarra ol seenneen keessi isaa baay'ee nu ajaa'ibaa, keessi isaa baay'ee bareedaaf hawwataadha ture. Namoonni achi keessaan galateeffachuu, achi keessaan waaqeffachuu jiru. Nutis ol gallee iddoo kanatti shaamaa bobeeffannee erga shaamaa bobeeffanneen booda ol dabarree keessa isaa ilaaluu jalqabne. Beektonni achi keessaa gaafa isaan dubbatan botaan kun yaadannoo garaagaraa Musees of Church jedhamee akka beekamee Museen iddoo inni itti saanduqa kakuu fudhatee iddoo kana ta'uusaa nutti himu. Bakkee kanatti ol aseennee iddoon isaan isaanitti galateeffatan, iddoo isaan itti waaqeffatan Paakistaan namni jedhamaniin kan hundaa'e ilaaluu eegalle. Baay'een isaa hawwataa, keessi isaa dhagootaan kan guute, keessi isaa barreeffama seenaa garaagaraatiin kan guute ture. Baay'ee waan namatti toluuf, baay'ee nama hawwatu, akka suuraatti dinqiidhaan Museen achi gubbaarra jira. Haa ta'uyyuu malee iddoo kana keessatti baay'ee hawwataa kan ture awwaala siidaadhaaf jedhanii Musee Waaqayyootu awwaale. Macaafni qulqulluu keenya akkuma nin jedhu isaan immoo iddoo kanatti bootaan kun yaadannoo Museetiif nuuta jechuudhaan awwaala Musee kan fakkaatu mastaawusiidhaan tolchanii lafa kana jalaa qabu. As keessi deemamee hin quufamu. Dhaloonni as keessa deemuun inni amma mastaawutiidhaan mul'atu kun awwaala Musee jedhanii isa isaan kaa'anidha. Keessaa deemnee ilaaluu gaafa jalqabnu keessa isaa sibiilaan lafa isaa irraan oliif irraan gadeedhaan ijaaramaadha. Kaartaan garaagaraa iddoo garaagaraatti baay'ee hawwataa, baay'ee mul'ataadhaan haala namatti toluuf, haala nama ajaa'ibsiisuun hundaa'ee jira. Marree Musees of Churchiin as keessi baay'ee bal'aaf baay'ee hawwataa ta'uusaan namoonni achi keessa jiran sagaleen dhageessisdhaa, carr jedhaa jechuudhaan daawwadhaa malee waciin danda'amu jechuudhaan yeroo isaan harka isaaniitiin nu hawwatan hin mul'ata. As keessaa deemuudhaan akka nuti daawwannu, as keessaa deemuudhaan akka nuti ilaallu sagalee tokko toon hin dhageessisin nuuf eeyyamame. Anis sagalee kana toon dhageessisin tigistiidhaan titinnaa isaan nun jedhaniin keessa adeemnee ilaaluu jalqabne. Manicha keessa ilaaluun baay'ee hawwataa ture. Iddoon kun akka nama jedhe awwaala Museef milikeeta isaan tolchanii achi keessaa qabanidha. Musee Waaqayyootu awwaale. Kana booda gara alaatti achi keessaa gaafa gadi yaanu iddoon kun iddootti burqaan bishaanii Museen dhagoota dha'ee keessaa baase yaadannoo isaatiif kan ta'e gubbaan isaa sansalataan hidhamee eela fakkaatee cufamee kan jirudha. Karasitti gaafa ilaalu akka amma macaafa qulqulluu keenya irraa dubbifanne bofaa sibiila boorrajjiitiin hojjetame gamatti fannifamee jira. Galata Waaqaa, Yesuus Kiristoos dhufee gara bofaa ilaalanii fayyuu jalaa ilma isaa Yesuus Kiristoosin ilaalanii fayyuutti, dhiifamuu cubbuutti nu qulleessuuf ilma isaa nuuf erge. Haa ta'uyyuu malee kana keessaa deemuudhaan ilaaluu jalqabne.
iddoo garaa garaatti wantoota isaan gaandii irratti dabarsaa dhufan barreeffamaan taa'ee bootaan kun maal akka ta'e baay'ee namatti ibsuudha. Kan namatti toluuf kan nama hawwatu achi gaafa gadi ba'an balbala tokkotu jira ture. Balbala sana gubbaarratti seenaa daandii isaan keessaa deemaa dhufan akkaataa isaanitti biyya Gibxiitii waggaa 430 deemaa turan barreeffama garaa garaatiin asitti ibsameetu jira. Taatee achirratti ta'e hundumaa barreeffama kanarraa argachuutu danda'ama nuun jedhanii nutti dubbachuu jalqaban. Nutis itti siqnee dhaloota baay'ee wajjin waan adeemneef itti siqnee waraabbachuu jalqabne. Kana gubbaarratti iddoon isaan nutti argisiisan kun yaadannoodhaaf taa'uu isaa barreeffama Arabootaan, Giriikiitiin, wantoota garaagaraatiin barreeffamee taa'uun isaa yaadannoo waggoota dheeraaf barootaa barootatti akka darbus nutti himaniiru. Iddoon kun Neeboo jedhamuun beekama. Nutis galmi tokko Musee of Charchi keessaa gaafa ibaan dugda isaa gajjallaa iddoo tokkotu jira ture. Iddoo kana keessa gallee gaafa ilaallu sabni Israa'el yeroo isaan achitti xuubii hojjetaa turan, suphee isaan hojjechaa turan, garbummaa jala bara turanitti wanta isaan harka isaaniitiin dhahaa turan hedduun isaa as keessa jira. Waan nama ajaa'ibsiisuuf waan namatti tolu agoonnas keessa jiran qiriixamanii wantoonni tolfamanii mastaawutiin akshagamanii taa'an baay'ee waan nama hawwatan ijaan ilaalanii waan hin quufamneedha. As keessa barreeffamoonni garaa garaa karaarra yeroo isaan deemaa turan abbootiin garaa garaa achirratti xaqsamanii achi gubbaarratti lagoonniif daandonni isaan keessa deemaa barahaa isaan keessa ba'an baay'ee isaa namatti mul'ata. Nutis ilaallee quufuu dadhabuurraan kan ka'e kuni maaliidha jennee gaafachuutti kaane. Isaanis achi keessaa inni kun dhagaa siidaa, inni kun dhagaa akkanaa, inni kun kan isaan qiriixan, kan isaan baasan yaadannoo isaaniif as ol kaa'uun danda'ameera jedhanii nutti dubbachuu jalqaban. As keessa deemnee baay'ee isaa laallee ajaa'ibsiifannee dhiisnee gadi baane. Egaa baay'ee tokko waan o'uuf asitti gadi baanee waan gammanneef waan nutti toleef yaa Waaqayyo isa kana nu argisiis ulfaadhu jennee utaaluu jalqabne. Osuma kanaan deemaa jirru maarree fundura keenya ammas galma tokkotu jira ture. Galma kana ilaaluudhaaf ittuma xiichinee adeemuu jalqabne. Naannaan isaa baay'ee namatti tola. Naannaan isaa turistiidhaan guutee, naannaan sun mandarri sun barahaa haa ta'uyyuu malee baay'ee hawwataa ta'ee erga hundaa'e jaarraa afuraffaa ta'uun isaa nutti mul'ata. Beektonni achi keessa jiraatanis nutti dubbachuu jalqaban. Maarree nutis baay'ee achi keessa zoorree waan dadhabneef as baanee utaaluu jalqabne. Kana fundura keenya kan jiru ammas baasii keenyatti deebinee imala biraatu nu eeggata. Iddoon Neeboo jedhamu baay'ee bal'aa waan ta'eef gara baasii keenyaatti deebinee galma biraa adeemuudhaaf akeekne. Nutis gara baasii keenyaatti deebinee achi keessaa namoonni akka hin dabbaramne taphachaa baasii keenyan imala jalqabne. Imala keenya ergatti fufnee booddee fundura keenya naannaa san galaana diimaa akkasumas immoo baay'ee hawwataa tokkotu jira ture. Achi dhaqqabuudhaaf dirqama isa sabni Israa'el keessa deemaa turan isa kana barahaa kana keessa kunnee adeemuun nurra jiraata ture. Nutis imala keenyatti fufnee barahaa sabni Israa'el keessaa deemaa naannaa bishaan hin jirre, iyyannaan tokko hin jirre, birmannaan tokko hin jirre kana keessaa deemuu waa itti yaaduun jalqabe. Sabni kun maaliif gungume? Maaliif jedhee dubbachuu nan danda'a amma jedhee yaaduun jalqabe.
kana keessa jiraatanii Museedhaan saba kana fudhadhuu ba'i gaafa gooftaan ittiin jedhu waan qallaalii fakkaata. Sabaa as goree achi goree waan argan ollaan firri kan hin jirre naannaan kan duwwaa dhagootarraan kanaaf wanti qabataa kan hin jirre kana keessa saba amma kana fuudhanii deemuun akkam akka inni ulfaatu akkam akka inni humna namaa ol ta'u baay'eetti yaadaa baay'ee ajaa'ibsiifataa keessa kunnee deemuu jalqabne. Kana keessa erga deemaa dhufnee daandiin tokko fuuldura keenya waan jiruuf anis asiif achi goreen baasii keessan waraabuun jalqabe. Ajaa'ibsiifannaa baay'ee qaba ture. Kana keessa adeemaa dhaqnee fuuldura keenyaa naannoo sanaaf qoricha kan jedhan bishaan akka malaatti ho'aa gaara keessaan gadi jigu tokko ilaaluuf deemuu jalqabne. Uumamni isaa baay'ee nama ajaa'ibsiisa. Namoonni itti siqanii viidiyoo waraabuun hin danda'amu. Halaalaan garuu waraabuun hin danda'amu. Namoonni qaama isaanitti waan wayyaan uffanneef achi viidiyoo waraabuun dhorkaa ta'uyyuu muraasa isaa keessaa fudhachuu yaaleera. Daandiin nu deemaa jirru baay'ee daandii sodaachisaa baay'ee ulfaataa baasiitti rarra'uudhaan irraan gadee qabaa tabba qabaa bayii gadi bu'ii ol bayii baay'ee waan qabuuf sodaachisaa ture. Nutis sagalee keenya offannee uu jechaa wacaachi keessaan kaasaa kan deemnu ture. Kana keessaa nuun kufeeraa konkolaanneerraa jechuudhaan baay'ee yaaddaa gaara kana baanee ba'uu jalqabne. Haa ta'uyyuu malee gaara kana keessa gaafa ilaaltan wanti tokko wanti qabataa hin jiru. Isaan kun dhagaadha malee bishaanii moti. As keessa bishaan tokko hin jiru, biqilaan tokko hin jiru. Fageenyi isaa fageenya miti, barahaan isaas barahaa miti. Nutis kana ajaa'ibsiifataa carraanuu laatte kana ulfaadhu jechaa kana ilaalaa imala keenyatti kunnee imala keenya keessatti gara bishaan namoonni baay'een qoricha jedhanii dhaquu adeemuu jalqabne. Amma gara sanatti dhiyaataa waan jirruuf biqilaan muraasni naannoo sun bishaan waan ta'eef biqilaan magariisa lafarratti arguu jalqabne. Biqilaan magariisni erga bishaan sanatti dhiyaannerraan kan hafee dudduuba keenya wanti tokkoyyuu hin turre. Lafa onaa gaafa jennu tilmaama keenyaan ol lafa onaa gaafa jennu dubbii keenyaan ol ta'uusaa nutti beeksisa. Akkuma jedhamee iddoo bishaanichaa gaafa jennu bishaanichi kun gaara keessaa kan lafatti gadi nam'u ture. Baay'ee waan ajaa'ibsiisaa tabba san gubbaarraa bishaantu gadi yaa'a. Namoota suuraatti qabanii kaasuuf viidiyoo waraabuun dhorkaa waan ta'eef garuu bishaan gaararraa gadi yaa'u argisiisuu yaaleera. Bishaan kun gaararraa gaafa gadi yaa'u namoonni dugdaaf qoricha jechuudhaan qorichummaadhaan iddoo kanatti kan itti fayyadaman ture. Anis dhaqee seeneen qorichummaaf bareeda jennaan dugda koo rukufchiifadhee hurgufachaa achi keessaa ba'e. Achi keessatti waraabuun hin danda'amu. Holqisaa holqa baay'ee guddaa ture. Nutis achi keessatti takka taphannee achi keessa takka tutturree barii baane waan ta'eef sa'aatiin garmalee nutti deemeera. Achi keessaa baanee imala keenya isa lammaffaa itti fufnee bahar maayyat yookaan galaanaa bal'aa tokkotu fuuldura keenya ture. Maal godhu sa'aatii keenyarraan kan hafe qaqqabuu waan dadhabneef biiftuun nutti lixxee baay'ee fageenya waan qabuuf murtoon nuti murteessin gara manaatti dacha'uu ture. Kanarraa kan ka'e achitti takka ilaallee galma sana ilaallee siidaa sana ilaallee iddoo bishaan kana ilaallee gaafa jennu sa'aatiin qabanii dhaaban waan ta'eef baay'ee waan nu jalaa deemeef baasii keenyatti deebinee imala jalqabne. Imala keessaa gaafa jalqabnu biiftuun waan lixxeef namoonni baay'een dadhabaniira waan ta'eef baasii keessa rafuu eegalan. Ani garuu iddoon kun baay'ee waan nama rareef ilaalaa daandii kana gubbaa qamadiitu jira.
qamadiin faca'ee iddoo garaagaraatti haamamee iddoo garaagaraatti immoo dhaamaatii jira. Ajaa'ibsiifataa maashiniin biyya keenyaas asin jira akkasitti qamadii dha'uun hin danda'ama jedhee kolfaa. Inni kun qamadiidha ilaalaan deeme hababaa limaatiin akkasuma biyya keenya naannaa kana keessa dhaabatee akka inni jiru ilaalaatii bira darbinee dhufnee itti fuuldura keenyallee hin jira. Haa ta'uyyuu malee naannaa kana ilaalaatii baasii keessaa rafanii lakkii makiinaa kanarra dhaabattee viidiyoo waraabin gadiin teessuu otoo naan jedhan lakki viidiyoo kana waraabuun qaba jechuun ilaa silkii biyya keenyaa fakkaata jedhee itti qoosaa deemuun jalqabe. Naannaa kana keessa kan jiru qamadiidha. Qamadii goggogaa kan maashiniin daakaa jiru kaan immoo namoonni haamanii isaan daandii gubbaarratti dha'aa jiran ajaa'ibsiifachaan dhufe. Naannaan kun baay'ee waan namatti tolu biqilaadhaan kan guutee sanyii garaagaraa qaariyaa raafuu garaagaraatiin kan badhaafamedha. Inni kun amma mul'atu hundisaa hektaara qamadiiti. Qamadiin baay'ee biyya kanatti margee jira. Hoolonnis ganda kana keessa hin jiru. Ittuma aanee qamadiin iddoo garaagaraatiin zuuraadhaan margee goggogee dhayisaaf qophaa'ee jira. Amma gara magaalaatti waasiqneef alaabaasaa bira darbinee magaalaatti dhiyaachuu jalqabne. Magaalaa kanatti gaafa dhiyaannu hababaa limaatiin fuuldura keenya akka inni jiru asii achi arguun jalqabe. Hababaan limaat jechuun ganda keenyatti hababaa oomishuudhaan kan beekamu edaa asittis hababaa oomishuun limaatiidhaan jedhanii dhaabuun hin danda'ama. Waliin jechaa walitti qoosaa deemuu jalqabne. Kana gubbaarra namoonni iddoo garaagaraatti sharaa buufatanii yeroo isaan qamadiidhaan yeroo isaan qamadii calleessan ilaallee Itoophiyaadha waliin jechaa adeemuu jalqabne. Adeemsa keenyatti fufnee sa'aatiiwwan baay'ee deemeef baasiin keenya humnaa ol fiiguu jalqabe. Namoota daandiirra jiraatan hoolota gaalota garaagaraa ilaalaa bineensota garaagaraa ilaalaa imala keenyatti fufnee ilaa biiftuun gara keenyatti gaafa iftu baay'ee calaqqisa shiirraan kana baay'ee bareedduu hawwattuudha jennee ilaalaa imala keenyatti fufne. Imala keenya keessan gara magaalaatti dhiyaachuudhaaf galgalaa'ee waan jiruuf hundumti keenya dirqama gara manaatti deebi'uun waan nurra jiraatuuf baay'ee ariifataa in deemaa turre. Siidaan garaagaraa iddoo garaagaraatti dhaabbate ilaaluurraan baay'ee sa'aatiin keenya waan deemeef nutis imala keenya baasinis ariifataa gara manaatti galuudhaaf nutis qalbiin keenya yaadaa waan tureef baasii keessa kan jiran baay'een isaanii rafaniiru hin jiran baay'ee dadhabaniira. Anis harka koo baasee waraabuuttuman fufee magaalaatti gaafa lixnu fooliin magaalaa nutti urgaa'uu jalqabe. Magaalaa keessaa ibsaan garaagaraa makiinaan garaagaraa waan jiruuf nutis isa kana keessaa imala keenyatti fufnee as keessa deemaa Waaqayyo nu gargaaree nagaan nu baas nagaan nu galchite jechaa galateeffataa imala keenya gara waldaa ganama keessaa dhufneetti deebi'uutti kaane. Imalli keenya gaafa iddoo waldaa qaqqabnu galateeffannee akka daddafnee baasii keenya keessaa buunee galateeffannaarraan kan hafe Waaqayyo isa nu galchite galateeffannee nagaa walitti dhaamnee taaksiin mana keenyatti deebine eebbifamaa. Shaaloom.